Qabsaa kosii yookaan abaqaa. Gosoota qabsaa'otaa keessaa tokko qabsaa habaqii yookaan kosiidha. Qabsaa kana qaama itti dhufutu qilleensaaf kenna. Waanuma qilleensi raasudha. Yeroo hedduu jabinaaf guddina waan hin qabneef bubbee siyaasatu bakkaa dhabamsiisa. Qabsaa waan itti dhufuuf namni martis qabsaa uummataa itti fakkaatudha. Qabsaan kun maqaas hedduu jaallata. Of dhaadessuu fi of guddisuu hunda caalaa barbaada. Yeroo hedduu qaama warraaqsaaf qabsaa'ota ciccimoo yookiin riqichaan waan dalagamu akka waan isaa ta'etti haasa'a. Qabsaa'aan kun hidhaa gorboonfataa galuufillee yeroo ittiin fudhatu. Haa ta'u malee waanuma hin goonetti hidhamee waan qomoo qabsaa'otaa ta'e qofaaf dararamuu mala. Waanuma hin hidhame baheef uummanni duukaa luucca'uu hin barbaachisu. Qaamni tokko gaafa hidhu akkasuma namni tokko maqaa siyaasaan gaafa hidhamu hiikamus akkuma gammannu waliin maaliin bahe akkamitti bahe mana hidhaa keessatti amala akkamii jalaqqisiisaa ture gantuudha kaayyoo irratti jabaataadha jedhee gaafachuun dirqama ummataati. Waggaa 60 iyyuu maa hin hidhamne murteessan kaayyoo dhaabbachuutu qabsaa haqaa nama taasisa. Qabsaa'ota habaqii yookaan kosii uummanni Oromoo hedduu horateera. Qabsaa'onni kun wal dhaadessuu wal arboomsuu waan itti dhufe faarsuu irratti yeroo isaanis kan ummataas gubuu yaalu. Qabsaa'onni kun nama afaan ho'aa dubbate jala hiriiru. Qabsaa habaqii akka hin taane qabsaa kosii akka hin taaneen siin jedha.